galatooma maqaan kiyya Galaanoo Dhugooti ogeessa olaanaa waajjira aadaa turizimii godina Gujii Lixaati. Amma wanni agarsiisnu jila sirna gadaa kan yuuniskootti galmaa'ee waggaa arfaffaa amma asirratti ayyaana isaa kabajaa jirru kuni akkaatuma tartiiba isaaniitiin gogeessa isaaniitiin shaakalanii mul'isaa turan sana asirra bilboordii kanarralletti tarreen isaanii gogeessi isaanii asirra barraa'eera. Kan barraa'e kuni gogeessa gaafa jennu sirni gadaa dabballee irraa ka'a. Dabballee gaafa dabballee irraa ka'u qarree dhufa. Qarreen dura qarree duubaa ta'a. Kuusa, raaba, doorii, gada, baatu, yuuba guddaa diqqaa, jaarsa guduruu, jaarsa qululluu, jaarsa raqeyaa fi jaarsa giinyaa jedhama. Inni kuni sirna gadaa keessatti sirna afaan isaa keessatti shaakala. Sirni seenaa isaan shaakala. Sirni aadaa isaan shaakala. Aadaa keessatti luba wal duraa duuba qaba. Inni dabballee ta'e kuni abbaa isa dhale qaba. Abbaan dabballee eenyu? Abbootiin gadaa ammaan tana gadooma irratti baallii qabanii biyya bulchanu ilmi inni dhale immoo dabballeedha. Dabballichi kuni waggaa gadaa abbaa isaa san waggaa baay'ee keessa dabara. Dabballeen kun sirna qarreen shaakala, sirna kuusaan shaakala. Qarreen kun gaafa dabballummaa dabballee asitti elellaan dirata. Achirraa gaafa qarree ta'u mataa kana saaqata yaadata. Achirraan gaafa kuusa ta'u kuusi kun raayyaa ittisa biyyaati jechuudha. Humna waraanaati jechuudha. Waraana qabata. Waan nyaatullee itti dhufe akka aadaa isaatti waan jibbanii jedhee fudhata. Akkasumas yoo fedhe haadha warraallee qabaate haadha warraa hin qabu. Qeerdicha jechuudha aadaa kanaa jedhee jechuudha. Qeerdicha inni kun immoo naannoo isaa eega. Naannoo isaa eega. Gaafa kuusoma kanarraa taru inni kun ijoollee qarree fi dabballee ijoollee qeeddi kuus immoo humna waraanaa ta'a. Raabaaf dooriin kun aangoo qophaa'an. Aangoo yoo qophaa'u dhufanii gadaa ta'an. Hadha waggaa lamaa hadhaan duuba akka sirna gadaa Gujiitti abbaa gadaa jiloo maannoo irraa ka fuudhu muudamee ta'a. Muudamtoota jira. Kuusillee muudama. Ammaan waggaa 24 aangoo argachuu muudee lafa kee naamusa isaa nama hordofu iccitiidhaan jala kaniira inni hin beeku garuu hin mufatu na muudan waliin dhabu hin loolu hin mufatu naamusi isaa sirnicha akka himu san qofaan deema jechuudha. Dabballeen kun waggaa 40 sirna gadaa shaakala gadaa ta'u waggaa 40 sirna gadaa kana shaakala gaafa waggaa 40 achi jira amma fincaan shanani. Gogeessi fincaan shananii ka jedhu dhallana harmuufa roobalee muudana halchiisi kun amma harmuufa ka jiloo maannoo fincaan shanan keessa harmuufi waggaa 8 bulcha. Waggaa 8 aangoo isaa itti fufee eenyu kenna dabarsee doorii kanaa kenna. Dooriin kun waggaa 8 baay'essuu shan meeqa 40. Dabballichi kun sirna gadaa waggaa 40 shaakalee gadaa ta'a jechuudha. Gaafa gadoomarraa tare sirni raabaa doorii gadaa kun sirna bulchiinsaati jechuudha. Sirna bulchiinsaa keessa jira. Aangoo bulchiinsaa geera. Kuusii humna waraanaati jenneerra baatuu dhufa. Abbaan gadaa gaafa aangoo baallii waggaa lamaan duuba kenne baatuu ta'a. Gaafa baatuu ta'u gorsaa seeraa ta'a. Sirnicha fixadheera jedheen ta'u. Warra biyya bulchan kana gorsa waan seera gadaa itti hima. Tokko hima. Baatuu ilmi isaa eenyu qarreedha. Ijoolleen baatuu qarree teeti. Ijoollee yuubaa kuusa. Abbaa yuubaa kuusa. Kanaan tartiiba isaa eegatanii yuubi kuni haayikoorti kan jedhamu gorsaa seeraa oli aanaa. Gaafa abbaan gadaa sirna bulchu keessatti dabse qabee ka'ee ka qoratu ka sirreessu ka adabu yuuba yaammata oliyyee dabarsi seenaa keessa darbite akkam biyya bulchite gaafa hantuun dhutte akkamiin jalaa ba'an gaafa dhukkubee maan dhufe gaafa roobi dhabame gaafa waraanni dhufe karaan kam tooftaan kam maan balleessaniiran ummati kun maanti keessa jira qormaata geggeessa isaa hima jechuudha.
Fakkeenya dhukkubi qorsa hin qabne koronaan yommuu dhufu isaan gaafatanii koranii kanii maaliif furmaati qoricha waaqa sirna waaqa kadhachuu hanqisa qalla jedhanii itti himanii hanqisa san qalanii haga ammaa koronaan hin seenne godina kan lamaanuu naannoo karaa kana hin seenne jechuudha. Bifa kana achirraa yoo dhunnu hiikaa yaa'u kana hinneerra gogeessi yookiin fincaan shanan gadaa gujii kan jennu kuni warra kana dhallana harmuufa roobalee muudana halchiisa. Isaan kuni waggaa 8 baallii walti kenna adoo waliin loli adoo waliin dhabiin gammadaan kollaan jilaan sirna dimokiraasii dhugaa ijaarsi sirna dimokiraasii beekanii gaafa aangoolle fixanii seera wal barsiisu jechuudha. Gamanaa yoo dhunne wanni kun amma bokkuudha. Bokkuun kuni hiika qaba. Mataa isaa gubbaan quummaadha. Quummaan gatiitii suni sirna waaqeffannaa sirna qaalluu ibsa. Dikkichi suni dikkichi olii suni qaalluu spiritualii jechuudha. Qaalluu inni quummaan guddichi kuni abbaa gadaati administration system jechuudha. Sirna bulchiinsaa. Sirna bulchiinsaa yoo jedhu inni sadiin jira. Inni sadiin kuni haaganaa sadi. Haaganaan sadii jedhama. Haaganaa sadiin kan jennu suni raaba doorii gada. Raaba doorii gada. Haaganaa sadiin san ibsa. Inni gadi dheeratu kuni gooroo oromtichaa yookiin gooroo gujii jedhama. Gooroo oromtichaa takkatti gooroo gujii takkatti kana ibsa. Gaafa asi dhufu lama ta'a. Lama yoo ta'u daarimu'uu asitti immoo kontoma akka gujiitti. Yoo Boorana dhatte sabboogoona ta'a. Arsii yoo dhatte siikoo mandoo ta'a. Harargee yoo dhatte iftuu humbannaa ta'a. Shawaaf Wallaggaa yoo dhatte maccaa tuulamaa ta'a. Akkana jechuun akka gujiitti daarimu'uu kontoma jedhama. Hiika qaba addee tanatti V-shape. Inni kuni qaama saalaa dubartiiti. Sun qaama saalaa dhiiraati. Inni kun maal jechuu maal ibsa? Tokkummaan sirna gadaa keessatti dimokiraasiin dhiiraaf dhalaan wal qixa qabanii addaan hin baanuu jechuudha. Wal qabatanii sirnicha geggeessaa akka dhufan bifa kanaan kan ibsu ta'a. Inni nuun jira qaalluun kun duraan sirna gadaa bulchee ture. Jechaan danuun baay'ate walii jeesuun gaafa sirnicha kana ilaalee ka'e ati waaqa sirna waaqa kadhachuu qofa nuu raawwadhu jedhe sirna gondooroo nuu raawwatta jedhe qaallonfatee qaalluu godhate sirna bulchiinsa gadaatii alatti sirna waaqaffachuu sirna hafuuraa sirna waaqa kadhannaa kan geggeessu qaalluu inneen kun gadaa qofa adoon ta'een gumiin meeqa sirna gadaa keessa gumii 9. Gumiin 9 kun eessa jira? Raaba uraagaa maatii fi hooku 3 doori 3 gada 3 gara hooree amma yoo dhatte warra gada abbaa gadaa qaba achilletti maatii gara haga harqalloo deemti adoola dhattu maan qaba abbaa gadaa qaba hooku asi uraagaa jedhama abbaa gadaa kajiloo maannootiin durfamu hangafi kana ka ardaa jilaa geggeessuullee isa ardaa jilaan 375 gujii lamaan kana keessatti haga dhaqee baalee dhaqee madda walaabuu jilatee deebi'u ardaalee jila kaan korma itti qala kaan gordoodoo itti qala gordoodoo kan jennu re'ee karee itti qala nu jira ardaan jila ka ammallee korma itti qala nu jira isa kana deeme qarsaa daansee asi dudda daawwaa kanaa ka'e ji'a miilaan deemee baalee dhaqee jilatee mi'ee bokkootti baalli walirraa fuudha waggaa 8 xumurate jechuudha. Hin qotatu hin bocatu qabeenyi biyyi qabdu duudiin taraabaa gadaatii kan jedhamu bifa kana fakkaata. Amma inni kun sirni gadaa shaakalli guddaan irra caalaa akkan ilaaleetti asitti Booranas yoo dhattu Karrayyuu yoo dhattu hundeedhaan qabatee dhufeera jechuudha. Hundeedhaan. Tanaan dura sirna gadaa kanaan buliisaan duratti waggoottan dheeraa dhiyaaf. Sirni gadaa majaarraa 21 ittiin sirna gadaatiin bule duraan mootiin bula. Mootiin bulaa ture. Mootii dhiiraa 9 jira. Mootiin dubartii 5 jira. Hoyyoo garoolee qadhoo qasooyyee lashii lashooyyee giftittii akkoo manooyyee jedhame sirna mootiin bulan. Sirni kun immoo humnaati. Sirna humnaati. Sirna birookiraasiiti. Isa kana jibbee sirna dimokiraasii hi ijaarranna jedhee abbaa gadaa muudate.
abbaa gadaa akka naannoo Gujiitti Abbo Jaaje sirna yeroo jalqabaatiif nami kallacha hidhate haga sanii as amma haga jiloo maannootti abbootii gadaa 74ffaadha kun 74ffaa isaan kun moggaasa maqaa gamoowwan kanarratti bara isaanii waliin hundi amma moggaafameera gamoon kun maqaa abbootii gadaatiin maqaa moototaatiin maqaa gootota seenaa qabani seenaa misoomaa ta'uu danda'a seenaa goota diina isaa jilbiisisuu ta'uu danda'a iddoo amma jirru kun yuunivarsiitii Itoophiyaa 47 keessa adda wanni isii taasisu sirni gadaa maafi asitti akka kaarkulemii barnootaa keessa galee akka baratamu kan taasise ardaa jilaa bulee hagalaa kan jedhamurra jira ardaa jilaati inni kun kaffaltii tokko dheebuu barnootaa waan qabuuf abbootiin gadaa kenna yuunivarsiitii kanaa kennan barnoota qara hin qaban dheebuu barnootaa waan qabanuuf ardaa jilaati duuba san jira ammallee yaa'u kallallee daangessinee jirra Dr. Fuufafa waliin kanaan dura akkasumas immoo industirii aadaa keessatti qorichi aadaa warra baayoloojii barsiisan waliin akkaataa inni itti deemuu danda'amu leenjiillee kenname itti deenne asitti kininuma jaraa tana nyaatuu dhiisanii keemikaala kana dhiisanii akkaataa tradishinaal ta'een akkamiin qophaa'uu danda'a kan jedhu yuunivarsiitii Bulee Horaa waliin wal qabanne kan deenu ta'a adda ka godhee sirna gadaalle asitti jalqabsiise ardaa jilaarra ardaan jilaa wayyu Oromoo biraatti waaqi wayyu abbaa wayyu latti wayyu daandiin kun wayyu muka ittiin jissan bara kana dhufe mal kanaaf bal'aati muka jissan inni irraan goru waaqi immoo dhagga kanaaf mukaayyuu yoo jissan daandii ittiin jigu kana fakkaata wanni ta'e jaarsa ta'ee dabballee ta'uu hin danda'a gaafa abbaa isaa yoo luban qabaatiin jaarsa dulloomaa ta'ee ka dabballeen ta'ini ka'ee boqatu jira fincaan isaa kana keessatti immoo warri yoo abbootii gadaa ta'e dhalootumaanu ilmee isaa immoo dabballee keessa yoo na dhuttee carraa gadoomaa dhutte warri carraa kana keessa hin gallellee hin jira sirnicha kanaan kabulan umurii akka dhalate umuriin hin madaallamu lubaan madaallama waan ta'eef faayidaa isaa sirni kanaan dura Oromoo hundi odaa tokkocha jala jilata ture sirni kanaan dura darbe immoo harkaa fuudhee gaafa jedhulleen asii qabatamee hafeera carraan immoo shaakala kana carraan ayyaana kana Barangeddaa Booranaa irratti waggaa 3ffaan geggeeffamee jira barana Gujii irratti geggeeffamee jira kan abbootii gadaatiin murtaa'aa waan ta'eef naannolee Oromiyaa duuditti shaakalli kun namuu duudii baratee hubatee shaakalee muuxannoo kana walirraa fudhate sirnichi gadaa seeraan iddoo deebi'a malee awwaan seera gadaa beekeef abbaa gadaa jedhanii namuuduun gonkumaa sirna gadaa balleessa waan ta'eef sirnicha kan adda deebisuuf bu'aa guddaa qaba jechuudha. Kun gama barnootaatiin kun immoo shaakala kanaan itti deema naannolee hunda irratti ayyaanni kun. Dhaamsi an qabu ammayyummaan aadaa teenna baay'ee balleesse. Aadaa balleessan keessaanii aadaa looteen galtee aadaa isaa harkaa balleessite. Duri dargaggeessi eessaa barata barnoota irraanii miti ammaanii waan kana ka dubbate. Jaarsi yoo dubbatu itti hiiqee caqasa. Oliyyee jilbasaa qabadhee jala tee'ee jalan dubbannu nuti. Jaarsi maan beekan jennu jaarsi galme mana kitaabaati. Mana kitaabaa kana ammoo yoo tuttutte qofa sii baasa. Si eebbisa. Eebbisuun si seena. Amma yoo fuute ammayyummaa irratti amma dargaggoo keenya irra caalaa wanni balleesse feesbuukii kana goroggoru aadaa warra dhiyaa qofa argan malee aadaa naannoo keenyaa dagataa deema. Aadaa ifii gataa deema. Uffana kana gataa deema. Amma aadaa keenya keessatti suufiin tafaranjiiti. Kunti bebiin abbaa qaba. Ku amma kennaa miti. Aadaa isaa uffana aadaa uffanaa aadaa jiru jireenyaa. Inni ku aadaa keenya balleessa waan ta'eef dargaggooti keenya amma koppii feestii baceessanii namni tokko yaadadha mataa isaa duuba ta'eera joontiraa filate waan san dhuffataaf. Bara sanii namni duudiin joontiraa akka. Kun immoo warri ispoortii atileetonni baay'een kan yoo ciranu hin ciratan. Kun immoo takka dhirsi du'ee immoo mataa muratte dubartiin illee mataa muratte istaayila jette. Inni kun ammayyummaa nu balleessaa nu kuffisaa jiru kan dhabansiisaa fi kaarkulemii sirna barnootaa keessatti deebi'ee namuu barate
iddoo duuditti sabboo goonnille booranni wantooma daarimuun gujiilleeni siikoo mandu arsiilleeni iftu humbannaan harargeelleeni maccaa tuulamaa wallaggaa shawaalleeni akkasuma walloo kamiseelleeni aadaa kana fudhatanii baratanii miidiyaa kanarraa ilaalanii aadaa isaa akka kunuunfatanu aadaan dhiigaan malee namni ejjuu hin danda'u aadaa eenyummaa malee namni hin jiraatu amantaan immoo ka dhuunfaati aadaa eenyummaa waliin dhalatte maafi akka warra faranjootaa mataaki akka warra hindootaa manteen jaalladha jedhee ana Oromoo godhe gaa kun eenyummaa dhagaa kan jennu kun tokkummaan gaafa jiru Oromoon diina isaa lolee injifata baay'inni kennalleen immoo dhiibbaa qaba waan ta'eef baay'inni keenya kun gara tokkummaatti gaafa deebi'ee aadaa keenya kunuunfanne wal barsiisne wal shaakalchiinne aadaan keenya boonee kunuune dimokiraasii jarri nurraa fudhattee misaa'elaa fi qillinxoo qottu kanaa hambisne teennee odaa keenya jalatti wal himannee boo jedhee maan jetta jedhu maan jettu aadaatu aadi malee dhaanicha hin qabu bari aadaan teenya waa hunda qabdi barnootaan duraayyuu barsiisaan turre gaafa kaalkuleemiin barnootaan dhufe bee Oromoon ta'ee mana isaatti tokkomaan qubeelle herrega barsiisu kalendarii isaa gaalee gudunfataa deema duraanuu qabu gaafa bineensi dhufee bineensa ijjeessu tokkummaa bineensa madaqsu jaldeessi gizee boqqolloo isaa nyaatii isaa dhufu oyyoo jalda koote itti sagalee yeedaloo isaa dhageessisee ofirraa deessisa malee muka kanan kunuunsu akka dhaggeemmuudha kanaaf waaqa malkaa waaqa maddaa jedhee uumaa gurraacha kadhaa garbaa kana kadhata waan ta'ee duraanuu inni amantaalee qaba barnootaalee qaba waa hunda qaba kanaaf dargaggeessi asumaan kana ergaa kiyya dabarsuu barbaada ulfaadha.